Kolleejjota olaanoo irraa eebbifamanii namoota waan ofii jaallatan malee waan namni jaallatu nama gaafachuu hin dandeenye fi akkaataa itti sammuu isaaniitti fayyadaman hin beeknetu baay'ata. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo. Bakka garaagaraa teessanii nu daawwachaa jirtan hundi keessanuu bakkuma jirtetti nagaan keenya isin haa qaqqabu. Barreessaa kitaaba tokkotu maal jedhe seetan? Namni kana gochuu danda'u addunyaa guutuutti isa waliin deemaa, kan kana gochuu hin dandeenye adduma isaa deemaa jedhee barreesse. Yeroo tokko yeroo gannaati qurxummii qabuudhaaf yookiin immoo qurxummii kiyyeessuudhaaf gara laga naannoo isaanii jirutti deddeebi'aa jedhe. Ani uumama kiyyaanii strooberii fi aayiskiriimiin jaalladha. Garuu qurxummiin raammoo fi korophii isa waan akkasii kana jaalladha. Kana jechuun maalidha? Ani qurxummii nyaachuun barbaada. Waa'ee ofii koof barbaadu waan ta'eef qurxummii san qabachuuf garuu qurxummii san qabuuf waan isin jaallattu fiduu qaba. Qurxummii san qabachuuf waan isin jaallattu fiduu qaba. Maal jaallatti? Raammoo fi korophii isa kana qabee fidee ittiin qabuu qaba jechuudha. Strooberii yookiin aayiskiriimii kana fidee sibiila ittiin qabu sanirra godhee qurxummii qabuuf yaalurra korophii isa deemee guuree korophii isa san yookiin immoo raammoo sanii sibiila sanirra godhee qurxummii san qabutti irraa isa baasaa jechuudha. Eenyuyyuu biizinasa kam keessattuyyuu siistamni kun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Yeroo tokko jedhe namichi horii horsiisaa ilma isaa wajjin jabbii mana nyaataa mana isiin nyaatatti nyaattutu jiraniire mana nyaataa seensisuuf abbaan harkisaa ilmiin tumaa abbaan harkisaa ilmiin tumaa isaantu waan ofii barbaadan godhaa jiru jabbiin haala nyaata nyaachuuf malee akkamitti nyaata san bira geessina jechuun kun humnaan ta'e jechuudha. Humnaan hojjettuun lammii Ayirlaand takka dhaabbattee ilaalaa gaafa ilaaltu jarri kun waan ofii fedhan san godhuun alatti waan isin jabbiin sun feetuun agarsiisi. Nyaaticha osoo agarsiisanii deemee seenuu dandeetti waan ta'eef deebitee osoo waa hojjetaa jirtu dhaabdee harka san jala qabdee jabbicha jala ol seensiftee jechuudha salphumatti waan humna barbaadu. Kana jechuun maala eenyuyyuu waan inni jaalatu itti fida. For example siyaasa keessatti biyya takka keessatti biyyi takka magaalaan takka maal argachuu feeti waan isin argachuu feetu san yoo goote eenyuyyuu waan si jibbuuf hin qabu eenyuyyuu waan sin kabajneef hin qabu waan sin jaalanne. Inni guddaan faamilii keenya yookiin immoo haadha abbaa keenya nuti jaalannuuf guddaan waan irraa dhalanneef qofame waan wajjin rakkataniif waan si ifaajaniif waan ati barbaaddee si godhaniif. Harry Overstreet namichi jedhamu Influencing Human Behavior kitaaba jedhu isaa keessatti maal jedhe wanta barbaaddu argachuu fi nama tokko yookiin amansiisuu fi waan inni jaalatu duratti haasa'uu qabdaa jedha. Dabalataan waan barbaaddu argachuuf waan namichi sun barbaadu fiduufii qabda. For example amma qaxaramuu barbaadda haa jennu CV galchite gaafa galchitu waa'ee kee qofa ibsuu osoo hin ta'in dhaabbanni keessan kun kallattii kanaan akka guddatuuf kallattii kanaan namoota kan akka ta'uuf namni akka kiyyaa kun barbaachisaadha. Waan danda'u kana. Kana yoo goone ani akkanaa godhee yuunivarsiitii akkanaarraa eebbifamee ani achitti nama cimaa ture cimina kee irraa kaampaaniin dhimma qabu. Baay'ee cimina kee osoo hin ta'in kaampaanii isaa wanni ati fayyaduu dandeettu maali? Isa san jechuudha poointiin ati barreessuu qabu. Kitaaba isaa keessatti Dale Carnegie namichi jedhamu maal jedhee barreessisee tan qajeelfamoota sadiitu jira kan namoota waan ati gootus waliin akka godhan goosistu jechuudha. Inni tokkoffaa hin qeeqin, hin balaaleffatin, hin mormin namoota. Ta'u mormii namni baay'isu yeroo baay'ee namaan adda bahaa hojii isaa fufiinsa milkeessuu hin danda'u. Mormiin hin barbaachisu. Lammaffaa hin balaaleffatin namni waan isaan beekni waan kana yaadaa isaan beektu ta'u waan jibbuuf waan jibburratti namni sin deeggaru waan jibburratti namni sin deeggaru kana beekuu qabu. Inni lammaffaa immoo fedhii namootaa dammaqsii jedha. Waan isaan fedhan san beeki diskabar godhu. Namni sun maal jaalataa waan jedhu qulqulleeffachuu qabdi ni galee. Kun waan baay'ee. Kanaafuu dura waan ofii barbaaddu argachuuf waan namni fedhu gochuu qabdi. Hiriyaan kee tokko tolee malee akka inni no siin hin jenne yoo barbaadde waan inni jaallatutti qaba. For example namni tokko kubbaa taphachuu jaallata yoo ta'e ofii kee illee taphachuu barbaadda. Har'a deemtee kubbaa taphannee fataa hojjetu maal sitti fakkaata? An taphachuu barbaada kubbaa yoo taphatte har'a maal sitti fakkaata itti gaafatte. Fedhii isaa gaafatte ammaatiin jechuun inni maal akka fedhu gaafatte. Ani hin taphadhu yookaan immoo yoo fedhiin qabaan hin taphadhu jedha. Kubbaa taphachuu barbaadda kootu taphadhu jechuurra shaaworii galla yookaan waan akkana itti waan inni jaallatutti gaafiddu mormii takka malee kana laata. Isiniifis gaafidha kan diskabar godhaati akkam akka ta'e nutti hima. Sammuun qabanii sammuu isaaniitti fayyadamuu hin dandeenye. Sammuun isaanii osoo gibbiidha yookiin yuunivarsiitiidhaan bahiin qaxarame beektu osoo gibbiidha yookiin immoo yuunivarsiitiidhaa gadi hin bahiin qaxaraman jira. Qaxaramtee mindaa nyaatta waan jedhu maatiin waan qaxaree jiru dura piraaktikaalii hin qaxaramne malee qaxaramanii jiran. Yuunivarsiitii akka jirtutti qaxaramtee akka jiraachaa jirtu beektaa garuu achumatti qaxaramtee maallaquma keetiin qaxaramte kafalaa qaxaramte jechuudha. Kana jechuun maala hin barattaa gaafa barattu inistiraakshini nutti himaa. Inistiraakshini barannaa noot piraaktikaalii akkaataa itti birriifin namni barsiisu hin jiru beekamaadha kan yuunivarsiitii gaafa
Iskoola yuunivarsiitii galu. Iskoola keessa turtii keessa inistiraakshiniin akkaataatti waan tokko piroojeekti no piroojeekti jechuun wanta tokko liivilii xiqqaarraa yookiin immoo bakka jalqabaarraa kaastee hanga dhumaatti piroojeektiidha. Piroojeektiin sun taayim laayinii qaba. Sa'aatiitti dhumuu qaba. Sa'aatii taayimii qaba. Indi taayimii qaba. Kana jechuun piroojeektiidha. Iskoollis sa'aatiitti dhumuu qaba. Sa'aatiitti jalqabuu qaba. So inistiraakshins keessa jiru akkamitti piroojeektii tokko xumuruu dandeetta kan jedhu nu barsiisan malee akkaataatti maallaqatti jiranii nu barsiisan. Kana immoo dhiibnee nutu gochuu qaba malee namni biraa akkati kan ayyaanni kasi godhu maalla osoo yuunivarsiitii yuun galiin 9-10 osoo barattu qaxaramti jirta. Waggaa 8 dura qaxaramti. Akka isaan kana geettutti qaxarri malee jirti. Addis taayim qaxaramuudhaaf karoora qabdanitti. Tokkoffaa qaxaramuu yoo jettu qaxaramuun namoota biizinasa keessatti aawunarii yookiin immoo faawundara dhaabbata wayii ta'uu barbaadaniif qaxaramuun hiriyaansii ta'a malee miidhaan qaba. Yeroo umurii guutuu qaxaramuu barbaadantu jira. Kanaafuu everybody need to use your own mind. Kanatu murteessaadha jechuudha. Yeroo gaarii qabaadha. Qophii biraatiin immoo walitti deebinutti chaanaala keenya kana sabiskiraayib gochuun sappoortiin gochuun irraa hin fatina. Yeroo gaarii.